Abiy Ahmed Oromoodha, qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Amaarri ol kaatee Jawaar Mohammad kana koompitara wayyaanee raasaa bahe kana Yamaniidha jettee miti inni rakkoon qabu. Abiy Ahmed, Dr. Abiy Ahmed silaa imaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaafaan isaani waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taana dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaan ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'allee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti laga keessatti. Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bara.